Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootni Snap Tube akkam jirtu nagaa jirtu nagaadha. Alhamdulillah. Arra wanti isin qabadhee dhufeettiin jira. Innis maal hojjettani? Wanta fuula keenyaaf baay'ee ariifitee wanta filatamaa ta'e isin gargaara jedhee waan yaade ofii godhaas fayyadamee waan hin argee irraa isiniif qooduuf hin dhufe. Kana akkuma argitanii kun aloe veraadha. Aloe vera gel isinitti mul'ata. Irdii nama kun qofaamsaadha. Yani dabala waan biroo waliin makamee hin jiru. Yoo waan biroo waliin makamee kan jiru ta'e fuula keenya ni balleessaa jechuudha. Amma akkam gootanii dursitanii maal gootu? Aloe vera kun akkuma argitanii baay'istanii akkuma isinitti toledha garuu isin amma isin ga'u jechuudha. Kun maankiyaa sukkaaraa ammas shan fudhee aloe vera jechuudha. Erga kanaaf baay'istanii irdii kun akkuma argitanii ammas waliin makaa. Erga akkasii waliin maktan kun aloe vera fi irdiidha. Maal fayyada? Aloe vera fi irdiin fuula keenyaaf fuula keessumatti fuula baay'ee miidhamee fi ni gargaara jechuudha. Fuula malee kireemii garaagaraa paawudarii garaagaraa dibachuudhaan fuula miidhamee ni gargaara jechuudha. Kun akkuma argitan kana fakkaata. Eega kana booda maal gootu? Fuula keessan bakka dhibee qabu laaltanii dibattan aloe vera fi irdii xiqqoo waliin maktanii jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun maal gootanii irdii fi aloe vera kan akkamitti dibattanii fuula keessan bakka rakkina qabu ilaaltanii itti dibdan. Hunda isaatti dibuurra bakka fuula keessan rakkina jiru itti ilaaltanii itti dibdan. Qubuma keessaniidhaan yoo itti dibdan rakkoon qabu. Bakka fuulli keessan waa itti biqilee waa itti babba'e yoo jiraate itti dibdan jechuudha. Kun akkuma argitan kana erga akkasitti dibattanii booddee itti sukkuumtan. Qaama shaniif erga akkasitti sukkuumtanii booddee inni dhiqatama. Fuula kana dhiqadheen isinitti nan deebi'a jechuudha. Dhufeen jira kun fuula keessan dhiqattanii jechuudha. Erga ofirratti sukkuumtanii isin irratti qoree booddee daqiiqaa 10 fi booddee amma maaliin godhaa? Erga fuula kana dhiqadhee waan fuula kootti moisturize godhu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo fuula dhiqannu amma ganama gaafa fuula dhiqannu namuu waan dibatu qaba, waan fuula isaatiif ta'u qaba, ni qabaata. Kuno bitachuu danda'a namni kamuu ni argata, gabaa irratti ni argama, qalaalumatti argama gatiiteef wanta isin miidhaallee hin qabu. Kuno isaanii qopheeffattu moisturize gochuuf hin deemaa jechuudha. Fuula koo amma waan isin qopheeffattanii kokonaatii hin qopheeffattu. Ana kokonaatiin baay'ee waan naa ta'uuf isuma godhadha. Isin yoo aloe vera godhachuu barbaaddanis ni ta'a. Kana booda maalidha? Giriisiliinii kuno giriisiliinii isa jettu kana argaa jirtu. Faarmaasiidhaas bitamuu danda'a biyya kanatti. Amma erga kana maal gootu? Fuula keessan moisturize gochuuf deemaa jirtu jechuudha. Amma akkuma isinitti argisiisaa jiru kanatti ani maaliin godhee aloe vera amma maankiyaa sukkaaraa tokkoon fayyadame ammas. Erga kana meera garuu xiqqooma isin xabbitti godha. Akkuma argitanii giriisiliinii waanuma xabbitaa lama ta'utti gootanii aloe veraas akkasuma aloe veraan jedha kokonaatii. Akkasii booda maal gootanii moo'ee wardi kanatti gootan. Moo'ee wardi xiqqooma ittiin baay'istan. Akkuma argitan kana
nama namatti godhanii jechuudha. Ergasii booda maal goona? Kireemiin amma hojjedhe kana fakkaata. Kireemicha baay'ee jaallattu. Erga akkasitti qodaa qopheeffatanitti godhattanii booddee maal gootanii firiijii keessa kaa'attanii jechuudha. Amma dibadhee isinitti agarsiisumaa fi kana akkuma agartan kana fakkaata. Dibadhee isinitti agarsiisuuf xiqqooma ishee dibattanii ittiin baay'istan. Akkasii dibattanii ifuma irratti dhiistan rakkoon qabu. Tokko tokkollee waan fuula keessanii irraan ga'uu qabu. Ofii kodhaa waan hin dibadhee argeef isinitti agarsiisaa jira. Malee waan ofii kodhaatti fayyadamne miti jechuudha. Waan isin sodaachisu hin qabu. Fuula keessan duratti madhiistan. Ganaan fakkeenyaaf yoo iskiraabii yookiin wantoota garaagaraa namni isinitti agarsiisa irdii fi ruuzii kana yoo wanta isinii ta'u jira akiiduu waan isinii ta'u sana keessaa tokko yoo fayyadamtanii fuula keessan dhiqattanii akkasumatti miistan moisturaayizii gootanii waan fayyadamtan kireemii kana fayyadamtanii yoo ta'e yookiin kireemii gosa biraa kan mana keessatti godhattan yoo jiraates sanniin keessaa marattanii